maal akka hojjetan yaadu nama dhibdu jechuudha. Maaliif sammuu isaanii akkuma turu jirti. Ati saba adda addaa dhaga'uu dhiisii, amantii adda addaa dhaga'uu dhiisii, wanni naannoo Amaaraatti ta'e waan hedduu laphee nama cabsu. Jibbansi Islaamaa qaban kun haram akka isaan oofu isaan uummanni Gaazaadhaa yoo tuqame asii ilaalatta. Uummanni naannoo Amaaraatti yoo tuqaman asii ilaalatta. Hundinuu ajjeefamee warri miidhaan dhaga'uu jirtu obboleeyyan keenya. Hayyee inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanni waan adda addaatu yeroo adda addaatti ajenda adda addaa dhufa. Ajandaa kana keessa biyya teenya keessa waliin ta'u jiru. Hedduu nama yaachisa. Hedduu gartee waan namnummaa nuuf gaafachuu qabu. Akkam taanaa akkam nuuf furmaata jechuu mana barbaadu qabu. San keessa guyyaa kaleedhaa wanni ta'e waan hedduu gartee nama laalisu. Kana duraas galama duraas akkana hunna kun ta'ee jira. Deddeebiidhaan ta'a. Maal rabbii kabajamaa masgida rabbii keessatti lubbuu nama Islaamaa kabajamtu nama gartee masgida imaamummaadhaan tajaajilu nama majlisa aanaa sanii tajaajilu lubbuu galaafatanii shiftoonni jechuun khaadim masgidaa kabiraallee namoota biraa waliin rashananii itti yaadanii jechuudha. Waan ajaa'iba isinitti taatu wanni kuni sooshaal miidiyaa irraa ammoo namoota hedduurraa odeeffannoo kana adda baasuudhaaf turree yeroo adda addaatti gartee odeeffannoo qulqulluu qabaatu majlisni federaalaa ibsa baasee jira. Manni marii dhimmoota Islaamaa federaalaa ibsa baasee jira. Kan naannolee ibsa baasee jira. Kan naannoo Oromiyaallee baasee jira. Gocha suukanneessaa isaan balaaleffatanii jiranii warreen gartee gocha suukanneessaa kanaan lubbuun isaanii gama rabbii deebite rabbiin shahidummaa kennuu fi hedduu nama dhukkubsa. Waan kana taateensaa akkam yoo jettan adda baasuuf akkam ture waan jiru sooshaal miidiyaa kanarra bakka adda addaa odeeffannoo gama adda addaa deemnee laallee odeeffannoo kan keessaa gara kanatti maqaan salaam bakka jedhamtu kanatti naannoo Amaaraa keessa warri jarri gartee faannoodhaa kun warri gartee bilisummaadhaaf sochoon jiru Amaara bilisoomsee warri jiru uummata Amaaraa kanaaf mirga isaa kabachiifnaa mirga diinagdee mirga siyaasaa akkuma walii galattuu Amaaraaf qabsoon jiru warri hidhannoo hidhatee gaara jiru naannoo sun guyyaa kaleedha toora asrii booda akkana magaalaa san seenanii to'atanii magaalaa sanitti makalaakiyaa raayyaa ittisa biyyaatii fi milishootaa fi hora bittinneessaa gutumaan gartee waraanni mootummaadhaa marfamanii jiraachuu isaa beeknaan gallakkisanii naannoo san irraa ba'anii naannoo san namni gartee uummata san dirmatuuf hin jiru beekanii qabatan jechuudha marsanii. Yeroo qabatanitti uummanni Islaamaa akkuma uummata gartee naannoo sun jirutti Sudaanii qaban amma duraas kun akkasii taatee waan jirtuuf Sudaanii qabanii ni beekan haala jiru. Jibbansa gartee Islaamaa qabanis ni beekanii. Yeroo kana dhaqanii masgiida gartee fattashnaa yaadachuun dhaqanii fattashaadhaaf akka ulaa bananii fi fattashaa jedhanii yeroo kanatti isaan seenanii masgiida marsanii fattashaa osoo hin ta'in imaamaa fi haadimootaa fi uummata gartee nagaan shaayii salaatee haramnaa galuu deemu kana ajjeesanii jechuudha marsanii. Sammoota illee masgiida marsanii gartee haala hamaa isa uummanni turanii gocha kana gartee akka sila amma waraana keessatti gartee yeroo lolaa keessallee iddoon amantii akkuma seera waraanaa addunyaattu iddoo amantii bakka lolaarraa bilisa jechuudha. Qaamni fedhee yoo qabatu taates bakka amantiidhaa hin tuqamtu. Bakka amantii jechuudha. Namoota nagayaa uummata siviiliyaan uummata nagayaa hin tuqaman tuqamuus hin qaban akka seeraatti jechuudha. Jarri kun bilisummaa barbaanna jechaa waan ajaa'ibsiisaa ta'u bilisummaa barbaannaa mirga namaa ibsifnaa mirga namaatiif qabsoon jechaa
nama biraa nagaan nama rabbi isaa gabbaru mana rabbii keessatti seenanii oggaa dhiiga isaa qulqulluu kan naqan wanta kan ittiin dhagamu jechuudha. Wanni kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Yoo nama keenyaati waan takka gulaalu amma akka siyaasaatti ilaaltee waan adda addaa gulaaltu mirga uummata isaaniitiif qabsaa'u jechuu dandeessa. Mirgi uummata isaanii kun kaami. Mirgi isaaniif wanni isaaniif mirgaa haaniif du'aamu maali? Hoggaa gartee nama ajjeesin mirga argatan jaama immoo hoggaa masjida rabbii akka fedhan seenanii gartee nama keessaa fixan immoo maali? Waan kan sirrii ilaalu barbaachisaadha jechuudha uummata kana. Yeroo hedduu fitnaan gama haabaatan as jaatu hin dhumtu. Haabatanatti hin beekne kan fakkaatu namoonni hedduun barri haa deemee lakkaa'amu malee sammuun isaanii bakkuma gartee akaakuun isaa afaan jiru. Akaakuun isaanii turu bakka jiran gartee biyya takka amantii takka afaan tokko maal waan jennu. Kana maaliif hin jaa sababa jira. Dhiyoo tana naannoo Amaaraatti afaan Giiziin akka baratamu dirqama godhanii afaan Giiz afaan barnoota akka ta'u biiroon barnootaa naannoo Amaaraa hojii hojjete. Kun waan iddoo badeemudha beekamu iddoo afaan Giiz namni beeku waa xiqqoo jira namoonni beeku afaan amantiiti afaan kitaabni amantiidhaa gartee ittiin macaafa qulqulluun ittiin gartee barsiifamaa ture. Uummanni hedduun uummanni naannoo Amaaraatu afaan Giiz haasa'uun ture jechuudha. Kana deebisanii afaan sana akka barataniif dirqama godhanii naannoo Amaaraatti hojii oolchan. Kun wanti agarsiisu uummanni kun sammuudhaan bakkuma gaafa gartee akaakuuwwan isaanii jiran san jiraachuu isaanii barri immoo deemee jaaraan deemta akka ta'us isaan ammoo fagoo jiranii jechuudha. San agarsiisa jechuudha. Fitnaan habaas deemtu dhiyaattuu miti. Biyya takka amantii takka aadaa takka afaan tokko jennii akkasii yaadan jechuudha. Kanaaf mirgaaf qabsoo hin dandamne jechuudha. Mirga uummata bilisoomsine namni jiru tokko sa'aa sadiif turtii sa'aa sadiitiin magaalaa sana qabatanii maqaan salaam turtii sa'aa sadii kan qabatan keessatti lubbuu namaa galaafatanii jechuudha. Masjida rabbii marsanii. Uummanni kun osoo guyyaa sadii bulchanii maal akka godhan yaadu nama dhibu jechuudha. Sa'aa sadiitti warri nama ajjeese guyyaa sadii osoo bulanii akkuma gaafa boruu meedaa san gartee boruu meedaa irratti islaamni yookaan biyya tana bahaa yookaan amantii jiradhaa yookaan immoo isin finna jedhanii haan fixanii haan guddaansanii haan amantii jirsan san akkasuma godhan jechuudha. Malee filannoo biraa kan dhiyeessanii hin jirtu jechuudha. Silaa guyyaa sadii kan bulchan taate. Kanaaf waan akkanaa tana humna akkanaa tana namni bira duruu dhaabbachuu qaba namni islaamaa. Dhaabbileen adda duruu dhaabbachuu qabdi. Amma namoonni ibsa baasan warri majlisaatii fi kun ibsa baan keessatti mootummaan tarkaanfii gartee isaan kana seera dhiyeessuu waan baasanii jira. Wanni seera dhiyeessuu hin jirtu isaan kun uummata seeraa oliitii uummata gartee xiyyiitii fudhatee gaarii jiru. Isaan tarkaanfii isaanii wajjin afaanuma isaan eegansanii wajjiftachuudha malee jechuudha kanaan gulaalte. Wanni kanaatu ammoo waan hedduu gartee haala hamaan haalli faanuu deemu jechuun jechuudha. Nama biraa gowwoomsu jecha faannoo keessa islaamaa jira ijoollee islaamaa jiranii shawwadan amma waan isaan ibsa baasuuf jiran keessaa miidiyaa isaanii irraa wanni adda addaa agarru faannoo keessa jira islaama jedhamni adda addaa haasa'u faannoo maqaa balleessuu mootummaan akkas goote jennee ቅዱስ ሚካኤል አሊኮር ዋና አዛዥ ሻለቃ አብነው ታደሰ እባላለሁ። ቀን 24 አንደኛ ወር 2018 በምዕራብ ወሎ ግንባር ከሚንቀሳቀሰው ንጉስ ሚካኤል አሊኮር የተሰጠ መግለጫ መስከረም 23 ለ24 ሌሊት መካነ ሰላም የሚገኘው ኑር መስጊድ ምሽግ አድርጎ ተኩስ የከፈተው ጥላት የሃይማኖትን ግጭት ለማስነሳት ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም። ነገር ግን የህይወት ዋጋ አስከፍሎናል። በመስጊዱ ውስጥ ብሬንና ስናይፈር ጠምዶ ምሽግም ተቆፍሮ ስለነበረ ጥላት በቂ ዝግጅትም አድርጎ በከፈተው ተኩስ 2 ፋኖ ተገድሎብናል። አጸፋ መልስ ተሰጥቶ ስለነበረ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህንን ተከትሎ ህዝብ ሙስሊሙን ለማስቆጣት የብልጽግና hijiba kunis dara jechuudha. Khabira darri biraa kan isaan dubbatan bulchaa aanaa saniitii fi ganda san bulchu bulchaa ganda san bulchuutu masjida keessa dhokatee amma dura namni biraa masjida keessa dhokatee ba'ee bulchaan ichiitiis ganda saniitiis masjida keessa dhokateeti isa icha keessa baasuuf seennee akkas goonee waan jedhanii jira. Dara jechuun kunis gocha sookanniisa raawwatan san gartee nama amansiisuudhaaf propaganda ittiin dalagachuudhaaf ololottiin oofuudha jecha akkas jaan malee wanni akkas jaamtu hin jirtu jechuudha. Kana amma akka itti baafannee jira.
odeeffannoo nama gartee masjida san sirrii beeku nama naannoo sun dhalatee naannoo sun guddate namni beeku hundinuu gartee qabatamaan nama beekuutu irraa adda baafanne jechuudha. Kanaaf dharaan ololaan biyya diiguudhaaf yaada qabatanii deemanii biyya bulchinan biyya bilisoomsinan namni jiru waan akkanaa kun raawwate osoo gartee rabbiin hin godhinii fi aangoo harkatee maal akka hojjetan yaadu nama dhibdu jechuudha. Maaliif sammuu isaanii akkuma dur jirti. Ati saba adda addaa dhaga'uu dhiisii amantii adda addaa dhaga'uu dhiisii ilaalchuma isaan jidduutti gartee yaadni adda addaa hawwaana jedhamu natti fakkaatu jechuudha. Kanaaf wanni naannoo Amaaraatti ta'e waan hedduu laphee nama cabsu amma duraas masjiida yeroo hedduu gubachaa ture. Jibbansi islaamaa qaban kun haram akka isaan oofu isaan beekuu baatanillee nuti ammoo haram akka isaan oofu ni beekna jechuudha. Maaliif uummanni islaamaa bakka fedhii yoo jiraate fagoo fedhii yoo jiraate dhiyoo fedhii yoo jiraate akka qaama tokkooti uummanni Gaazaadhaa yoo tuqame asii ilaalatta. Uummanni naannoo Amaaraatti yoo tuqaman asii ilaalatta hundinuu akka qaama tokkooti jechuudha. Obboleeyyan keenya warri ajjeefamee warri miidhaan irra jirtu obboleeyyan keenya gama dandeenyu namuu tattaaffii mataa keenyaa goonee odeeffannoo dhugaadhaa qabatama waliin geenyee olola isaanii fashilsuudhaan qaama waan akkanaatiin deemu yaada dulloomaa yaada duriin deemu yaada isaa irra diddee galma hanqisuu dirqama keenyaa jechuudha. Kanaaf wanni kanaa kuni bakka biraatti illee wanni kanaa jechuudha. Amantii biraa keessallee amantii addaa keessallee wanni nama kana amantii isaatiin adda baasanii jibbuudhaan hanga lubbuu isaa baasuuf deemu waan fudhatama qabu jechuudha. Maaliif lubbuun ilma namaa hundinuu kabaja qabdi. Akkaataa gartee wajjin kabajaa haasa'u wajjin yaadarra yoo wal diddee garaagarummaa jirtu waliin haasawitee fudhachuu danda'u qabda jechuudha. Malee nama gartee amantii tana waan qabu jecha masgiida seentee ajjeesanii fixuun waan fudhatama qabu miti waan gartee namni hundinuu balaaleffachuu qabu jechuudha. Qaamni mootummaas gama isaatiin waan kanarratti xiyyeeffannoo guddoo kanneen gartee dhaadannoo qofti hin taatu. Mootummaan yeroo hedduu guyyaan ganaan nu hafee gartee parsantiin hanganaan nu hafee faannoo balleessinee akkana goonee jechaa oola. Nuti wanni dhaga'uu barbaannu isaanii miti jechuudha. Kana goonee sun ta'anii godhanii barsiisanii gartee uummanni naannoo Amaaraa jiru kan Islaamaatis ta'e kan Kiristaanatis ta'e uummanummaan naannoo sun jiru nagayaan jiraachuu qaba jechuudha. Kun wanni uummanni dirqama gartee wanni gibira kafaluuf uummanni nagaya kanaan jiraachuu qaba. Wanni san uummanni dirqamni mootummaa tokkoffaan nagaya lammiilee kabachiisuudha jechuudha. Kanaaf waan kana akka laaftutti ilaalanii gartee xiqqeessanii ilaaluu osoo hin taane waan kana dhimmamanii namni arraan tanichitti waan san godhee naannoo biraattis guba bal'atee gocha sanii olii godhaa xiyyeeffannaa guddoo harkattee waan kun balaaleffatamuu qaba. Namni hundinuu irraa dubbachuu qabanii miidiyaa irratti namni hundinuu namni afaan adda addaatiin afaan adda addaa qabu quunnamuu odeeffannoo kanas walii dabarsuu qabanii dhaamsa hunda waliin ga'uu qabanii jechuudha. Kanaaf har'aaf dhimmi kun gidduu buutee ajandaa gartee yaachisaadha. Dhimma kan yeroo kanuuf hin qabne yeroo gartee eeguun taane waan ta'eef gidduu buunee waan kana isiniif dhiyeessine odeeffannoo kana facaasaatii waliin gahaa. Namoota gumaachuu dandeessaniin uummata san bira dhaabbadhaa du'aayis godhaa fi uummata kanaaf rabbi kadhadhaa gamoo hundaanuu isaan bira dhaabbadhaa isiniif jira jaaniin galatooma. Viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, wal biraan gahaa gamoo hundaanuu koomentis nu godhaa, yaada nuu kennaa, nu jajjabeessaa waliin deemnee addunyatti Oromoo mul'ifna. Oromoo ammoo addunyaa agarsiifna. Oromoo fi addunyaa wal barsiifna. Uummata keenya waan jiru qabatama jiru ragaadhaa wajjin xiinxala adda addaa yaada adda addaa dhiyeessina. Roga adda addaatiin dhiyeessina. Hunda isaaniitu nu hordofaadha. Hedduu galatooma.